Egaa tole egaa barattoota keenyarra kan eegallu barnoota ji'oogiraafii freshman koorsii yuunit 3 yookaan immoo chaaptar 3 laalla. Chaaptar 3 jala maaltu jira? The topography of Ethiopia and Horn jedhutu jira. Topography jalatti kan maaltu jira? Waa lama qo'annaa lafa ol ka'uu fi lafa gadi bu'oo yookaan immoo lafa gammoojjii jechuudha. Isaan kana qo'annaa jechuudha. Egaa maal jechuudha? Dachii Itoophiyaa yookaan immoo lafa Itoophiyaa qabdu keessa haala teessuma Itoophiyaa keessaa parsantaan 56 above 1000 meetira yoo ta'u parsantaan 44 immoo meetira 1000 gadi miidhaa jechuudha. Warroonni meetira 1000 gadi jedhaman maal jedhamanii beekamu? Meetira 1000 gadi jedhaman maal jedhamanii beekamu? Lowland jedhamanii beekamu jechuudha. Warroonni kanaa ol ta'an immoo maal jedhamanii beekamu? Highland jedhamanii beekamu. Egaa haala teessuma lafa tokko yookaan immoo qaama tokko gaafa shallagnu lowland yookaan immoo highlandidha jennee kan murteessinu maal irratti dipendi taaneeti meetira 1000 jechuudha. Meetira 1000 gadi kan ta'e lowland jedhamee beekama. Abboof kanaa ol kan ta'e immoo maal jedhamee beekama? Highland jedhamee beekama. Egaa lowland fi highland wal bira qabnee amaloota isaan yookaan immoo naannoo saniitti wantoota mul'atan tokko waliin wal cinaa qabnee wal dorgomsiisaa laallaa jechuudha. Inni egaa lamaa dura seetanii few rainfall and temperature. Hey temperature. As naannoo lowland kanatti maaltu mul'ata? Roobni baay'inaan hin mul'atu. Garmalee ho'a qaamileen bishaanii naannoo san hedduminaan hin argamanii. Kanarraa kan ka'e haala jireenyaatiif mijataa waan haala jireenyaatiif mijataa waan hin taaneef maalidha? Uummanni baay'inaan achi hin jiraatu jechuudha. Kanarraa kan ka'e dukkanni uummanaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Dukkanni uummataa yookaan immoo low population of density tu achitti mul'ataa jechuudha. Gara highland itti yoo dhufnu achitti rooba xiqqaan mul'ata. As garuu rooba yeroo mara argachuu dandeenya. Yeroo mara achitti deddeebi'ee roobuu danda'a. Naannoo kamitti? Naannoo haayilaandii yookaan immoo lafa ol ka'ootti irra deddeebiin mul'achuu danda'a roobni. Kan biraa immoo hin qorra naannoo sanatti hin qorra. Uummanni immoo baay'inaan jiraatu. Qaamileen bishaanii hedduminaan jiraatu. Jireenyaaf tolaa waan ta'eef ikonoomikaalii fayyumaaf heelzii wal qabatee illee mijataa waan ta'eef namoonni harki caalu jecha jiraata jechuudha. Haayilaandii jiraatu jechuudha. Egaa kana lowlaandii fi haayilaandii haala kanaan ergaa wal fakkeessaa wal bira qabaa laalle booda maal laallaa 3.2 the physiography division of Ethiopia. Physiographiin Itoophiyaa bakka sadiitti qoodama. Inni eegalaa western highland and lowland jedhamee gaafa beekamu, inni lammataa the south eastern highlands and lowlands jedhamee beekama jechuudha. Sadaffaa rift valley jedhamee beekama. Itoophiyaa bakka meeqatti qoonnee ilaallaa topoogiraafii yookaan immoo fiiziyoogiraafii bakka meeqatti qoonnee ilaallaa? Bakka sadiitti. Inni maali? Western, south eastern, the rift valley. Kanneen kana tokkoon waliin ilaallaa jechuudha. Egaa eegala irratti gaafa laalluu maal laallaa? The western highland and lowland jedhu laallaa jechuudha. Western highland and lowland kan jedhu laallaa. Western lowland fi highland keessaa eegala irratti kan laallu maal laallaa? Highland dura laallaa jechuudha. Highland eegala laallaa, boodarra immoo western lowland laallaa jechuudha. Amma lafa ol ka'uu eegala laallaa jechuudha. Egaa Itoophiyaan fakkeenyaaf kaartaa wayitan kaasaa. Kaartaarra kan hin eebbaadha. Egaa akkanatti muufanne ijoollee akkana bareedan kana ta'eef Itoophiyaadha tole qabee warra Jimmaa fakkaatte hin ta'u. Qabee warra Jimmaa maaf fakkaattu? Akkatti dhufee akkatti dhuftee akkatti dhufti. Almost fakkaan jiru ta'u. Ini number lagi je.
akkana bakka isin qaba lamaaniyyuu gara barnoota keenyaatti deemna egaa western highland and lowland kan jedhamu kam seetanii western and lowland naannoo Tigraay keetti akkatti amma Ca'u Bahar jedhamu sanitti kan gadi bu'u jechuudha. Inni lammaffaarra jiru immoo South Eastern Highland kan jedhamu amma Itoophiyaa kinu asii naannoo kanaa ka'ee naannoo kanarraa ka'ee akkatti gadi kutee akkatti as gadi ba'u jechuudha. Rift Valley kan jedhamu immoo naannoo kam seetanii akkatti dhufee akkasitti gadi jetti kallattee asitti argitanii asii akkatti dhuftee akkatti tiraangilii hojjettee akkatti gadi buuti. Ishiintu maal jedhamti? Rift Valley jedhamti. Inni kun maal jedhama? Western Highland and Lowland jedhama. Inni kun immoo South Eastern Highland and Lowland jedhamee beekamaa jechuudha. Egaa kana fakkaatti eegala irratti maal laallaa? South Western keenya laallaa. Western keenya gaafa laallu egaa Western gaafa laallu maal asiitanii Western Highland laallaa. Western Highland yookaan immoo lafoota ol ka'oo lafoonni ol ka'oo gara lixaan argamanii bakka meeqatti qoodamu seetanii bakka 4tti qoodamu. Inni galanii jedhama Tigray Plateau, North Central Massif, Shawa Plateau and South Western Highland jedhamee beekamaa jechuudha. Egaa fakkii akka sammuu keessa isin bannetti fakkii rangaafaa isinitti agarsiisu Tigray Plateau bakka kamitti argamti? Kilo naannoo kanatti argamti. Inni lammaffaarra jiru immoo inni Central Massif jedhamu kuni akka kino naannoo kanatti argama. Shawaa Plateau kan jedhamu isheen xiqqoo takka kino naannoo kanatti argamti. Inni kabraa eenyudha? South Eastern Highland. Inni immoo kino naannoo kanatti argama. Argitanii? Naannoo kanatti argama. Egaa eegalarratti maal laallaa? Tigraay laalla. Dura asitti wanti hubattan keessa Tigray Plateau kan jedhamu kun gaara akka seentole gaara muti lafa ol ka'uudha. Central Massif kan jedhamu kun gaara akka seeni gaara muti lafa ol ka'uudha. Lafa ol ka'uu isin jedhu akkatti meetira 1,000 ol akkatti jechuudha. Lafa akkatti ol ka'e ta'uu akkatti lafa ol ka'uu ta'ee odoo ta'uu taasa gaarri wayii akkatti irratti mul'achuu danda'a. Argitanii? Ammas immoo gaarri wayii akkatti irratti mul'achuu danda'a. Ija kanaatiin laalanii gaareettanii yaadina Plateau kana. Amma eenyu laallaa? Tigray Plateau kana laallaa jira lafa ol ka'uu Tigray kana. Lafni Tigray ol ka'uun tuni maalidha seetanii akkatti jira lafa ol ka'uudha lafni kuni. Tigray Plateau kana keessatti lafa ol ka'uu kana keessatti gaara wal qabataa sadiitu jira jechuudha. Gaara wal qabataa sadiitu jira laala akkatti dhufa akkatti tokko immoo akkattiin ka'eet akkatti dhufaa jechuudha. Argitanii? Gaara meeqa jira? Gaara sadiitu jira. Eecha Tigraay keessa. Inni duraan jedhama Tsibbet jedhamee beekama. Tsibbet. Eecha inni nolaa Tsibbet jedhamee beekama. Inni lammataa immoo inni jedhamee beekama Ambaaraggee jedhamee beekama. Ambaaraggee jedhamee beekama jechuudha. Inni sadaffaarra jiru immoo inni jedhamee beekama Asimba. Sinigalee Tigraay kaara kan fakkaatu qabdii nama qallaalessee. Egaa kana fakkaata amma immoo inni ilaalla seetanii itti aansee amma Tigraay ilaalleerra Tigraay Plateau ilaalleerra amma immoo maal laallaa North Central Massif ilaalla. North Central Massif kuni bakka gurguddoo 4tti qoonnaa jechuudha. Bakka gurguddoo 4tti qoonna. Akkamitti qoodama seetanii laala kunaasii kaasii Massif odoo ta'ee Central Massif kan odoo ta'ee laala bakka akkamitti seetan akkasitti qoonneet guddisuun oolu ishee akkatti qoonneet guddatu akkatti qoonneet ammas immoo akkatti qoonnaa jechuudha. Laala gaa kuneen jedhama seetanii bakka Central Massif kana bakka meeqatti qoonnaa? Bakka gurguddoo 4tti qoonna. Bakka gurguddoo 4tti qoonna. 1, 2, 3, 4. 4 daawwadha. Egaa afran kuni inni eegalan jedhama Summer System jedhama. Kuneen jedhama
sameen system guddichi kuni sameen systemii jennaani inni lammatarra jiru eenyuudha laala kun sameen systemiidha inni lammatarra jiru Dabra Taabor system Dabra Taabor system Dabra Taabor system Dabra Taabor system inni sadaffaarra jiru laastaa wallo inni afuraffaarra jiru immoo Gojjam argitanii Gojjam jechuudha jarreen kun kana fakkaatu egaa sameen systemii jala immoo gaara meeqa jira seetanii gaara afurtu jira sameen system jedhamu kana jalatti gaara meeqa jira gaara afurtu jira Raas Daashin Waynabar Qidduus Yaareed Bu'aati jedhamu meeqa jira afurtu jira jechuudha egaa sameen taraaraa yookaan immoo sameen systemii kana sameen mountain systemii kana gaafa kaasnu akkamiin kaasna seetanii look at here akkana otoo ta'ee tokko Raas Daashin guddaadhaati Raas Daashin hin guddisa akkatti hin guddisna achumaan tokko asii ka'ee immoo akkatti dhufaa akkatti dhufee akkatti dhufaa jechuudha argitanii jechuudha laala inni kun Raas Daashiniidha inni kun Raas Daashiniidha inni kun immoo Waynabariidha Waynabariidha inni kun immoo Qidduus Yaareed inni kun immoo Bu'aati jechuudha walumaa qabatti kun eenyu jedhamee waamamaa walumaa qabatti sameen mountain system jedhamee yaamamaa jechuudha egaa inni lammatarra jiru eenyuudha Dabra Taabor kun immoo taraaraa meeqa yookaan immoo mountainii meeqa yookaan gaara meeqa of keessaa qaba seetanii gaara lama of keessaa qaba Gunaa fi Abuna Yoosef jedhama jechuudha egaa jarreen kana immoo gaafa kaasnu akkamitti kaasna akkatti kaasnee akkatti kaasna jechuudha inni tokko eenyuudha Gunaa yoo jedhamu inni kun immoo Abuna Yoosef jedhamee waamamaa jechuudha inni laasta walloo immoo meeqa qaba gaara tokko qabaa inni eenyu jedhama Birhaan jedhamee beekamaa jechuudha ka Gojjam immoo eenyu jedhamee waamamaa nuushii kana Cokkee jedhamee beekamaa jechuudha walumaa qalatti inni kun Gojjam system yoo ta'u kun immoo laasta walloo system yoo ta'u inni kun immoo Dabra Taabor system yoo ta'u inni kun immoo sameen systemiidha walumaa qabatti immoo eenyu jedhamee waamamaa walumaa galitti immoo North Central Massif jedhamee waamamaa jechuudha egaa kana erga laallee sadaffaa bira deemu sadaffaan immoo eenyudha Shawaa Pilaatoodha ishii xiqqishoo tanaagaa Shawaa Pilaatoo kana immoo gaafa laallu maalidha seetanii the smallest of Western Highland baay'ee xiqqoo kan taateedha kan baay'ee xiqqoo taateedha inni kan biraa maalidha Western Highland suroo maal jechuu barbaadetti seetanii asiin naannoo wannoo kanarraa Central as Shawaa Pilaatoo kanarraa gaarri wayiitu jira yookaan Shawaa Pilaatoo kanarraa lageen hurroon jirti lageen hurrootu jira lageen hurroon kun eenyutti yaa'an seetanii Abbaayitti kan yaa'uun jira Abbaayii guddaa hojjechuuf jechuudha Abbaayitti kan yaa'uun jira Oomotti kan yaa'uun jira akkasumallee Awaashitti kan yaa'uun jira jechuudha Awaashitti kan yaa'uun jira jechuudha inni kan biraa immoo maalidha Shawaa Pilaatoo keessatti gaaronni argaman gaarota lamatu argama inni tokko eenyudha Abbuyyee Meedaadha inni lammataa immoo Guraagee kan jedhamudha jechuudha Guraagee fi Abbuyyee Meedaa kan jedhamu echatti argamu Shawaa Pilaatoo keessatti argamu jechuudha inni kan biraa amma eenyudha the south western Highlandidha afraffarra kan jiruu fi kan dhumarra jiru the south western Highlandidha inni immoo maalidha adjacent to Abbay and Omo extend up to Kenya border and Chao Bahar kana jechuun maal jechuudha seetanii naannoo kana eenyutu jira Abbaayii fi Oomoon naannoo kana jiru jechuudha Abbaayii fi Oomoon naannoo kana jira akkatti lageen hurroon asii yaatee Abbaayii hojjetuu fi Oomoo hojjetanii jiru egaa asii yaa'aniiti egaa asii ka'eeti eenyuun South Western jedhamu kun asii ka'ee amma echatti jeta amma asii as naannoo Keeniyaa kanatti Chao Bahar galaanni ciisan Chao Bahar jiru jira amma asii amma Chao Baharii fi amma Keeniyaa borderitti gadi jetaa jechuudha eenyuun South Western
Highland jechuudha. Egaa inni kun immoo gaara tokko of keessaa qaba. Gaarri isaa eenyudha? Guggee. Gaara guggee jedhu of keessaa qaba jechuudha. Gaarri guggee kun maal qaba? Bishaan hurroo of keessaa qaba. Bishaan hurroo yookaan immoo bishaan yaa'atti qiqqishuu of keessaa qaba. Kan maal godhanii kan Abbaayitti gadi yaa'an. Abbaayitti nu as jira jedha. Abbaayitti akkatti itti gadi yaa'ani maaltu jira? Bishaan hurrootu jira. Isaan sun maal jedhamu? Kisau gurguddoo lamaan tokko jiru. Isaan isaa keessa hin jedhamu. Tokko diddeessaa yoo jedhamu inni tokko immoo daabus jedhama jechuudha. Kan biraallee ni jiru. Yaa'anii hurroo yaa'anii hurroo hin jiru. Baarootti kan yaa'an jiru. Akoobbootti kan yaa'an jiru. Gibee yookaan immoo Oomoo Riivaritti kan yaa'an hin jiru jechuudha. Kan biraa immoo maal laallaa? Western lowland ilaalla. Western lowland yookaan immoo gammoojjii lafa gammoojjawaa gaafa laallu wantoota afur laalla. Inni dura maalidha? Takkaseedha. Takkasee lowland kan jedhamutu jira. Naannoo kana jira. Naannoo kanatti argama. Takkasee lowland kan jedhamu kuni seetituu Humaraa lowland jedhamee beekama jechuudha. Seetituu lowland jedhamee beekama. Inni kan biraa immoo Abbaay Diindar lowland jedhama. Abbaay Diindar lowland kan jedhamu Abbaay Direeneej Eriyaadha. Naannoo Abbaay kun itti gadi yaa'an. Naannoo yaa'a Abbaay naannoo bakkee yaani Abbaay itti gadi yaa'u. Fakkeenyaaf gara Suudaanitti gaafa inni yaa'u naannoo suni naannoo sanitti argamaa jechuudha. Eenyuun Abbaay Diindar lowland kan jedhamu kun jechuudha. Sadaffaarra kan jiru eenyurra Baaroo lowlandidha. Baaroo lowland kuni largest and western from western lowlandidha. Western lowland keessa baay'ee bal'aa fi baay'ee jiidhinsa kan qabu yoo kan qabudha. Inni afuraffaarra jiru Gibee yookaan immoo Oomoo lowland kan jedhamudha. Gibee yookaan immoo Oomoo lowland kan jedhamu naannoo kamitti argama? Naannoo Humaraa, Matammaa, Gaambeellaatti argama jechuudha. Magaalaan kanatti naannoo kanatti argamu. Fakkeenyaaf magaalaan Matammaa achitti argamti. Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti kan argamtudha. Naannoo sun maal jedhama jechuudha? Gibee Oomoo lowland jedhamee beekama jechuudha. Egaa turtiin keessan waliin haa ta'u amma immoo maal laallaa? South Eastern and Rift Valley laallaa jechuudha. Egaa tole amma immoo maal laallaa? 3.2 bira geenyeerra South Eastern Highland and Lowland laallaa. Amma egalarratti maal laallaa? Highland isaa laallaa jechuudha. South Eastern Lowland gaafa laallu Highland gaafa laallu Highland lamatu jira. Inni tokko eenyudha? Harargee Pilaatuu fi Arsii Baalee Sidaamaa Highland kan jedhutu jira. Egaa jarreen kana gaafa laallu Harargee Pilaatuun eessaa kaasitanii Charchar Highland gara South yookaan immoo kaaba lixaatti lixa kaabaa jedhama. Kaaba lixaa yookaan immoo lixa kaabaa naannoo jedhamu sani eegalee hanga Jijjigaa ga'utti gad dheerata jechuudha. Achi gadi gad dheerata. Duratti kaartaratti isinitti agarsiiseera. Egaa Harargee Pilaatuu kanarratti gaara tokkotu argama. Gaarri sun eenyu jedhama? Gaara Mul'ata kan jedhamutu argama jechuudha. Inni lammaffaarra jiru immoo eenyurra? Arsii Baalee Sidaamaa Highland wal qabatee jira jechuudha. Inni kun maalidha? Wal qabatee deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf Arsii akka tolu ta'ee kun Arsii ta'ee kun Baalee ta'ee kun immoo Sidaamaa ta'ee naannoo kana galaanni guddichi tokko jira. Arsiis naannoo guddichi galaanni guddichi jira. Naannoo kana galaanni guddichi kun eenyu jedhama? Waabee Shabalee jedhama jechuudha. Galaanni Waabee Shabalee jedhamu Arsii fi Baalee adda kutaa. Arsii fi Baalee adda kutaa. Asimmoo Gannaalee kan jedhamu galaanni guddaan yookaan immoo yaani guddaan Gannaalee jedhamu as naannoo kana jira. Inni immoo Baalee fi Sidaamaa adda kutuun beekamaa jechuudha. Baalee fi Sidaamaa adda kutee kuturaan adda beekamaa jechuudha. Egaa Arsiidhaa ka'ee hanga Sidaamaa ga'utti gaara gurguddaa hedduutu jira. Maqaa isaanii dha'uuf jecha eenyudha? Akoobboo, Baadaa, Ilaaloo, Tulluu Diimtuu, and Baatu. Kan biraa immoo eenyudha? Jamjam Pilaatoo jedhamullee achitti argama. Inni kan biraa waashaa Soofumar yookaan immoo solqa Ofumar keessaan kan ba'u yookaan immoo cinaa saniin kan ba'u waashaa yookaan immoo holqa Soofumar keessa qaxxaamuree kan ba'u galaanni tokko jira. Inni immoo eenyu jedhama? Wayif jedhamee beekamaa jechuudha. Eessatti argama?
Arsii, Baalee, Sidaamaa, Hiilaand keessatti argamaa jechuudha. Gara Lowlaandii isaatti immoo dhufnu Saawus Eastern Lowlaandiitti gaafa dhuftu immoo inni eenyu dabalatee seetanii Saawus Eastern Lowland kan jedhamu Plain of Ogaden, Elkeree and Borana jedhamu kana walitti hammateeti kan Saawus Eastern Lowland jedhamee beekamu. Egaa as keessatti Lowlaandii gurguddaa lamatu jira. Inni tokko eenyudha? Waabee Shabalee jedhama. Waabee Shabalee Plain jedhama. Inni lammataa Gannaalee Plain jedhama jechuudha. Waabee Shabaleen kun garmalee dheeraa yookaan immoo garmalee bal'aa fi garmalee guddaa fi garmalee ho'aa kan ta'e yoo ta'u, naannoo kana lamaanitti yookaan immoo naannoo Highland South Eastern jedhamu kanatti uummanni maaliin beekamaa jechuudha? Animal husbandry fi irrigation agriculture jarreen kana raawwachuudhaan jiruu ofii gaggeessuu jechuudha. Yeroo ofii gaggeessuu jechuudha. Inni kan biraa immoo maal laallaa? Rift Valley laalla. Egaa Rift Valley gaafa laallu duratti laalleerra Rift Valley kana. Rift Valley akkamii? Itoophiyaa akkana yoo taate naannoo kana Coo Bahar kan jedhamutu jira jechuudha. Naannoo kana Coo Bahar kan jedhamu jira. Asii akkatti ka'ee Rift Valley kun akkatti ka'ee akkatti deemaa jechuudha. Rift Valley kun bakka meeqatti qoodama? Bakka sadiitti qoodama. Inni tokko Coo Bahar Rift Valley yoo jedhamu, inni lammataa immoo Affaar Triangle Rift Valley dha. Inni sadaffaa immoo The Main Ethiopian Rift Valley yookaan immoo Central jedhamee beekama jechuudha. Coo Bahar kan jedhamu kinoo kan naannoo kanatti argamu kuni Rift Valley naannoo kanatti argamu kun eenyu jedhamee waamama? Coo Bahar Rift Valley jedhamee beekama. Inni kan biraa immoo Affaar Triangle jedhamu kuni nulaa isa kana jechuudha. Argitanii? Triangle jechuun maal jechuudha? Rog-sadee jechuudha. Rog-sadee. Asitti rog-sadee hojjeta. Inni kuni rog-sadeen kuni rog-sadee Affaar yookaan Affaar keessatti harki caalaa kan jiru. Inni kuni Rift Valley addunyaarra jiru kan dhageessan hunduma caalayyuu garmalee bal'aa kan ta'ee fi qabiyyee guddaa kan qabu yookaan immoo eeriyaa guddaarra kan jiraatu yoo ta'u, innis parsantaan ibsamu parsantaa 54 haguugee argamaa jechuudha. Inni kun gara biraatti argamaa jechuudha. Argitanii? Parsantaa inni garmalee guddaadha jechuudha. Rift Valley naannoo kanatti argamu garmalee bal'aadha jechuudha. Egaa Rift Valley naannoo kanatti wantoota hedduutu argama. Fakkeenyaaf lafni gadi dhooqa yookaan immoo meetira 1000 gadi. Meetira fakkeenyaaf gadi dhooqa garmalee harawaa ta'e jechuudha. Harawa kan qaba. Harawni sun eenyu jedhama? Dantil Depression Oromoo Kobar Sink jedhamee beekama. Gadi fageenyi isaa meeqadha? 125 meetira gadi fagaata yoo ta'u, anakka leek yookaan immoo maal jedhama? Leek fakkeenyaaf leek xaanaa, anakka xaanaa jechuudha. Anakka xaanaa kan leek xaanaa, anakka seemoo yookaan immoo bishaan ciisaa jechuudha. Kan akka Abbee, Saalee, Afariiraa jedhamullee of keessaa qabaa jechuudha. Egaa uummanni naannoo kana jiraatu maal hojjetanii jiraatan seetanii ikoonomiikiin isaanii tokkoffaa soogidda oomishuudhaan yookaan immoo soogidda qoforuudhaan kan jiraatu. Inni lammataa immoo jallisiitti fayyadamuun jallisii laga Awaash. Lagni Awaash kun naannoo kana keessaas hin ka'a. Unit 4tti ilaalla. Unit 4 keessatti ilaalla. Eessatti fayyadamu jechuudha? Awaash kana. Yaa'a Awaash kana jallisiitti fayyadamanii jireenya isaanii fooyyessuu, jireenya ofii itti jiraatu jechuudha. Inni sadaffaarra jiru The Main Ethiopian Rift Valley yookaan Central jedhamu. Central kan jedhamu lolaan ishii qalloo akkatti gadi buutu ta'a. Ishiin tuni biyyoota waliin hin tuqne jirtu. Finfinnee tuqxee bakka biyyoota hundumaa tuqxee jechuudha. Caamoo, Arba, Minci, Fantaallee, Boosetti, Ziwaay, Elbi, Hawaasa. Kana qofallee miti biyyoota hedduu tuqxee magaalaan hedduu tuqxee Rift Valley kana fakkaata. Ji'oogiraafii Unit 3 egaa kana asumatti goolabna. Yaada qabdaniif waan dubbachuu barbaadan komentii keessatti dubbadhaa. Gaafisii akkasiin dhibee wanta dabalamuu qabu dubbadhu achirratti. Ija babaastee ilaaluu qofaa mootii sabiskiraabii jettu sana akkatti gadi tuqi. Sabiskiraabii gadi tuqi. Laayikii illee gadi tuqi. Kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga wal agarruutti turtii gaarii.